Nagaan nagarra caalu naga waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaa fi kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf hawaayatu hordoftoota Qiddoo Yuutiib jedhu jalatti kan argamtan argamuuf kan jirtan hunduma keessaniifuu isiniin jechuun jaaladha. Waa'ee obboleettii keenya biyya Beeruutitti Arabaaf ulfooftee deessee jedhamee dubbatamaa ture irratti har'a yaada wayiin dubbachuu barbaada. Akkasumas immoo isheenis yeroo darbe sodaarraatiin kan ka'e duutisarraatiin kan ka'e ani Itoophiyaadhaan kana fidadhee dhufee jettee dubbattee turte jechuudha. Kaleessa ammoo intarfii taatee akka turtes dhageenyeerras argeera sanii viidiyoo gabaabaa jechuudha. Ani kana fidee Itoophiumarraayii mucaanis Oromoodha anis Oromoodha jettee iddoo dubbatteetti jechuudha. Yuutibara kan taate kaleessa biyya Arabaa kan turte maalummaa biyya Arabaa kan beektu. Egaa biyyi Arabaa gollina ni jiruu fi golli obboleettiin koo tokko jirtu obboleettiin koo kan biraa jirtu garaagarummaa qabaachuu qabas kan baay'ee nama yaadanii haala namaaf mijeessan jiru. Kan immoo akka haalli siif hin mijanne ta'ee balballi sitti cufamee halkanii fi guyyaa qaxaqqaxamtu ni jira. Kan beeloftee kan fuulli kee giraa gubatee kan waan baay'ee taate ni jirta. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Egaa namni kaleessa gola haadholmaa ture Waaqayyo dabarsee fi jireenya jiraatee jireenya argatee gaala dhaabbatee mana qabaatee har'a yeroo rakkoo shamarree biyya Arabaa keessa jirtu hubachuu yeroo dadhabu baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Ani kaleessa maalan ture dhalli kunoo akkamitti kana dubbachuu dandeesse ilaa osooyyuu jechuudha. Osooyyuu Itoophiyaa keessaa iyyuu jechuudha baattee dhufteetti ta'eera ta'ee jechuudha. Osoo harka namarra hin jirtu ta'ee osoo mana namaa hin jirtu ta'ee osoo biyya namaa hin jirtu ta'eera ta'ee jechuudha. Lakki ani Itoophiyaadhaa baay'ee miti kanan dhufe asumaayyii jechuu dandeessi turte. Yaa obboloota ko yaa obboleettii shamarree yaa ishii biyya hormaa keessa jirtu akkatti gallu hin beeknu akkatti nu galchuu isa manaa nu baase Waaqayyo duwwaatu beeka. Maal sinin jechuu barbaadeeni ishiin sodaarraatiin kan ka'e Oromoo dhiifama gaafadhaa ishii waan baay'ee naa taateetti waan baay'ee na gargaarteetti. Akkasumas immoo jette haadha koo laayif irra hin fidinaa miidiyaa irra hin fidinaa ani achumaan fidadhee dhufee kanaafiyyuu dhiifama gaafadhaa. Akkasumas immoo dirqamaan kana taasisaa jiru sana taasisaa jiru jettanii hin dubbatinaa. Ani kaniin barbaadu biyya kootti galuudha jetteetu dubbattee dubbachaa jirti. Waliif hubachuu dhabuun keenya waliif yaaduu dhabuun keenya waan baay'ee gatii baay'ee nu kaffalchiisaa jira. Maaliif isiniin jedhee amma mucittiin kun yookiin immoo dubartiin waan ishiin jechaa jirtu maalii dhiifama egaa viidiyoo addaa kute jechuudha. Haalli gola haadholmaa hin mijatu. Kanaafiyyuu maayetti ishiin immoo hin kolfite jechuudha. Hin kolfiteetu dhiifama gaafannaa maal taanaayii biyyatti fiddee dhuftaayii biyyatti galchitaayii biyyumatti galtuyyuu hin qabdu. Maal ishii wanti taate yoo du'a ta'e maali yoo duute qebettesse yoo taate maalidha inni hata akkana jettu biyyatti galchitaayii maalii taataayii jettee jechuudha. Ilkaanshi 32 baastee jechuudha kolfite jechuudha. Ilkaanshi 32 baaftee mucayyoo kanatti kolfite jechuudha. Maal yoo duute amma kana hundumaa nu gootu nu salphifte kaa nu leeyyessite kaa jettee qoosaa akka barbaaddetti haasawaa jirti jechuudha. Ani koomentii namoonni barreessaniif ilaalaan ture. Dhala qabdaa dhala keetiif sodaadhu jedhaniitu yeroo isaan dubbatanii nargi jechuudha. Kunis maalidha? Ilaa rakkoon nurra hin geenye yoo ta'e nuti rakkoo arginee hin beeknu yoo ta'e waan rakkoon arginee waan baay'ee dubbachuu dandeenya. Waan rakkoo hin arginee waan baay'ee jedhuu dandeenya.
ati rakkoon argine kaasa rakkoo arge sanaan itti quba qabda. Kanaafiyyuu namatti quba qabuun dura ofitti quba qabutu caalaa. Ana dhayoon kana dubbadhiira ta'e dhalli koo boru jira miti jettee ishii har'aa ishii sa'aatii kanaa faayidaa yeroo kanaa ishii hammitti iddoo kanaa sana yaaduu dhiiste gara fuulduraatti yaaduu qabda. Dhala keetiidhaa fi yeroo dubbii dubbattu yeroo haasawaa haasoftu of qoxxoba haasawuun barbaachisaadha. Ati mana kee teesseet soofaa gaariirra teesseet viidiyoo waraabbachaa jirta. Yoo barbaadde ciiftee yoo barbaadde teesseeti. Nuti garuu raafamaa waa meeqa ta'aadha. Itti yaaddee dubbachuu ni dandeessa. Nuti gola haadholmaa keessa jirra waan ta'eef nuti dhufuu laakkas taanaa laata jennee nuti iyyuu ariifatee jechoota darbata malee ati kan mana kee keessa teessee haala gaarii qilleensa gaarii fudhachaa akka barbaaddetti dubbachuu ni dandeessa. Garuu gaafa dubbattu qalbeeffattee ilaaltee hubattee dubbachuun dirqama sitti ta'a. Dirqama sitti ta'a. Nan arge viidiyoo ishiin hojjettu yeroo baay'ee irratti viidiyoo waa'ee fiddee yeroo ishiin hojjettu nan arga. Yeroo ishiin hojjettu hundi keenya argina. Maqaa nama sanaa dhabuun barbaadu. Akka faayidaa wanta shamarree biyya Arabaa fayyaddu fakkeessitee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf akka ishiin faayidaa isheettiidhaaf hojii hojjechaa jirtu haadhaan arge jechuudha. Mucayyoo kanatti yeroo ishiin qooste ilkaan ishee 32 baaste mucayyoo kanatti kolfitu. Dirqamni haadha koo waan baay'ee si gooti. Rakkinni waan baay'ee si gooti. Gidiraa waan baay'ee si gooti. Hin argine barreen gaddaa bara 2016 osoo haati teessu gaafa ilma ajjeesan hin arginaati. Hin argine dirqama ta'eeti. Malee haati kamiyyuu osoo teessu ilmoon du'uun in ulfaata. Dirqamatti ta'eeti kaa waan gootu dhabdeeti. Mataa isheetti shaashii marattee teessee Imbochemo hin iyyite viidiyoo sana argitee ta'ee ta'eera ta'e gaafa ilmoo ishee harka duubatti hidhanii ajjeesan garafanii itti tokkosanii gaafa ajjeesan ijji kee argeera miti argiteetta miti kan akka kee miidiyaa hordofuu hin jiru kan akka kee wantoota garaagaraa ilaaluu hin jiru nuti sa'aatii hin qabnu nuti yeroo hin qabnu dibannee uffannee nurraan bareenne boru guyyaan nu dhufaa laata boru ifa arginaa laata jenneeti. Akkuma ati argite nuti si argina abdii qabna waan ta'eef garuu dubbii gaafa dubbattanii dhalootaaf eeggadhaa dubbii gaafa dubbattanii waan baay'eedhaaf eeggadhaa namni kanuma facaasee hammata waan ta'eef jechuudha. Eenyuyyuu salphina hin barbaadu eenyuyyuu gidiraa hin barbaadu eenyuyyuu ceebboo hin barbaadu. Mucayyoon kun har'a sodaatteeti har'a waan baay'ee taateetti boru garuu dhugaadha yoo ishiin miidiyaa irratti baatee imimmaa ishee xuruuf kachaa yoo ishiin iccitii gadi hin baasin maal jette jedha. Garuu waan baay'ee nama godha. Obboloota gogola hormaa keessa jirtani of eeggadhaa haasawaa haasoftan of qoxxobaa sinin jechuun jaaladha. Dirqamni egaa akkuma sinin jedhe waa baay'ee nama taasisa waan ta'eef lubbuu namaayyuu dabarsisee akkatti kennitu taasisa waan ta'eef Ops ishiin immoo lubbuu ishee dabarsitaa kennitu kaa yookiin immoo maal yoo duute kan jettu sana lubbuu ishee tokko qofa miti dhalteetti. Edda dhaltee immoo haadha ta'uu ishee ni beetti. Maaliif arma isheetti kenniteetti waan ta'eef itti dhiigdeetti waan ta'eef kana yaaddeetu malee akkati yaadde sana yaaduu dadhabdee lafatti geesse sana gahuu dadhabdee miti. Kaayyoof biyyaa baate mul'ata laaltee biyyaa baate mul'anni ishee garuu wantoota garaagaraatiin karaatti hafe iddoo maleetti hafe. Ati immoo hin soobdu. Ati immoo waa'ee mucaashii waa'ee dhala isheetii hin soobdu. Icciitii jiru dhugaa jiru dubbatte ija mucaa kanarraan ifam akka sodaatte fuulli mucaa kanaan ibsam akka daa'ima taate. Kanaafiyyuu xiinxalaa yaadaa hubadhaa kana lakkaa'uu osoo hin taane dhugaadha jireenya lakkaa'utu caala. Dhugaadha qajeelfama lakkaa'u garraamummaa lakkaa'uun ni caala waan ta'eef jechuudha. Gaafa hojjettan boruuf hojjedha har'a qufeen bula har'a nyaadheen bula jettanii hin hojjetina obbeetta yaashii kana jettee obbeetta yaashii kolfaa akkasitti waa'ee mucaa kana dubbattu obbeetta atis intantee dhalteetta waan ta'eef jechuudha. Nuti warri dhalan argineyyuu nuti warri cinqiin argineyyuu nutti dhagahameera waan goonu dhabneet waan jennu dhabneet taa'aa jirra malee
kanaaf immoo ati immoo yeroo kanaa softu baay'inatti dhagaame dirqama qonatti ta'een viidiyoo sana fixe na lammiiwwan koo biyyoota garaagaraa jirtan gooftaan sinaa eegu harka namarra sin hin geessisi waaqayyo sinaa gargaaru sinaa eegu sinaatis amaa jala sinaa mileessu jecha namaa jala sinaa mileessu amaan sin hin argatiin gaariin immoo sin hin darbiin hojjattanii jal'abinaa hojjattanii ijargadha afargaa of ilaalaa of madaalaa lafa kam keessattuu shaamarreen biyya arabaa yeroo kana kan of hin ilaalle nuti yeroo kana eenyu hani kan of hin jenne yoomiyyuu eenyu of hin jechuu hin dandeenyu yoomiyyuu of madaaluu hin dandeenyu amma yeroon itti of ilaalu amma yeroon itti of hubannu gooftaan sinaa eebbisu Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na deeggaraa eebbifama shalom